jalqaba teessoo irra taa'u harkumaan soqadha. Ishi. Harkisanii akka nama dirree sheekanaa osoo hin jirutti shaa godhee harkatu. Ishi. Harkisanii isaan dhufanii akkasitti. Duraan dursinee maqaan keessan eenyu? Ani barataa Xaariq Ibrahim jedhama. Xaariq Ibrahim. Maqaan kiyya Farhaan jedhama. Farhaan. Maqaan kiyya Ahmad Umar jedhama. Ahmad Umar. Maqaan kiyya Abdurrahman jedhama. Abdurrahman gaaffii sin gaafachuudhaaf eeggame hayyamamuudha. Eeyyin hayyamamuudha. Gaaffiin tokkoffaa akkasitti doktoroonni lama caalaan obboleessa kenna jedhu. Caalaan garuu obboleessa hin qabu jedha akkamitti? Doktoroota lama Caalaan obboleessa kenna jedhu. caalaan obboleessa kenna jedhu. Doktorri lama jechuudha. Doktorri lama. Caalaan garuu obboleessa hin qabu. Doktoroonni Lama caalaan obboleessa kenna jedhu. Caalaan garuu obboleessa hin qabu. Garuu caalaan obboleessa hin qabu. Akkamitti itti yaaddu? Akkamitti dhugaa dubbachuudhaaf nama dhiba. Isaan obboleeyyan keenya jedhan. Isaan obboleessa kenna jedhu. Garuu caalaan obboleeyyan jalaa miti. Isatu akkati malee obboleessu. Dhibaa kanneen illee dhugama hime inni illee jarri illee dhugama jedhan. Obboleeyyan akiraati. Eshi Obboleeyyan akiraa. obboleeyyan Oromooti eshi. Oromoo obbolummaa Akkasii miti. Dhuguma garama tokkoo bahan sadanuu. eshi akkana. Abbaan tokko haati garagara. Doktorri lama. Caalaan obboleessa kenna jedhu. Caalaan garuu obboleessa hin qabu. Akkamitti itti yaadda? Caalaan obboleessa kenna. Eeyyee. Doktorri lama. Doktoroonni lama. Naan galle. Caalaan obboleessa kenna. Kan caalu obboleessa kenna jechuun baadiyyaa sana fakkaata. Ayi doktoroonni nama lama. Caalaan obboleessa kennaa jedhu garaa kan waliin dhalatan. Caalaan garuu obboleessa hin qabu. Akkamitti ta'ame itti yaadda wanti kun? Caalaan obboleessa. Caalaan kun garuu maqaa namaati. Namallee. Namallee obboleessa hin qabu. Jarri garuu obboleessa kenneera. Yaa wajjin dhalate waan ta'eef namni marti obboleeyyanii. Namni marti obboleeyyanii waan ta'eef obboleessuma isaaniiti kaa. Walumaan dhalatan ishii. Ani beeku. Naan galle. Doktoroonni nama lama caalaan obboleessa kenna jedhu. Caalaan garuu obboleessa hin qabu jedha. Akkamitti itti yaadda? Caalaa jechi jedhu kana Doktoroonni lama jechuun caalaan maqaa namaati. caalaan maqaa namaati nama. Caalaan obboleessa kenna jedhu. Caalaan garuu obboleessa hin qabu jedha. Akkamitti? Abbaa qabaa garuun Hin qabe. abbaan isaanii garagara doktorootaa fi Caalaan doktorri lama caalaan obboleessa kennaa jedhu. Caalaan garuu obboleessa hin qabu. Akkamitti? amantaan isaanii maal? Doktoroonni lamaan caalaan obboleessa kenna jetti. Garuu caalaan obboleessa hin qabu. Caalaan obboleessa doktoraatii miti jechuudha. Caalaan obboleessa doktoraatii miti. Inummaan. Garuu doktoroonni obboleessa kenna jedhu kaa. Lachuu sadan obboleeyyan jechuu yoo akkasii. Ofii garuu caalaan obboleessa hin qabu gaafiin doktoroonni lama caalaan obboleessa kenna jedhu. Caalaan garuu obboleessa hin qabu. Akkamitti? Caalaan obboleessa hin qabu. Garuu jarri obboleeyyan kenna jetti. Caalaan hin jiru. Caalaan hin jiru. Hin jira caalaan illee. Caalaan hin jira. Caalaan hin jira. Doktoroonni lama obboleessa kenna caalaan jetti. Caalaan garuu obboleessa hin qabu. Caalaan obboleessa hin qabu. Maashaallah gaafii guddoo. Doktoroonni lamaanii fi caalaan obboleeyyan jechuudha. Sadan obboleeyyan. Caalaan akkaan hin qabu jedhee malee hin qabu. Gaaffii lammaffaa akkasitti fakkeenyaaf ija hin qabdu jennee mana nyaataa dhaqxee akkamiin nyaata jette? Ija hin qabu. Akkamiin nyaata? Ija hin qabu mi jalqaba? Mana nyaataa dhaqee namni na fide hin dhaqe. Nyaatamu. Akkana walitti.
fakkeenyaaf akka aadeeffatamaa biyya keenyaatti harkatuma garuu namni nama keessummeessu lafa hin dhufu haa ta'u harkuma tumanii yaamanii inni biraa immoo yoo harkatumaadhaan dhufuu dide afaan hin dubbadha afaaniin nyaata fidaa nyaanni jira jedhee gaafadha. Ijaan hin argitu haa jennu mana nyaataa dheexee nyaata akkamii ajajetta? Harkaan. Akkamitti mee? Yoo waan dheebotte fa'aa bishaan fa'aa maal? Birrii fa'aa wayita kaffaltoo? Nu biraa kaffalu malee hin kaffalu. Birrii hin dandeettu birrii akka addaan baasuu hin dandeettu waan ta'eef. Adda kee jirta haa jennu. Ittuma kennite yoo deebii qabaate nu sii kenna waan ta'eef dhaabattee ija. Mana nyaataa dheexee nyaata ajajachuudhaaf akkamitti ajajetta? Ijaan hin argitu jenni. Ijaan hin argitu mana nyaataa dheexee akkamitti nyaata ajajetta? Jalqaba teessoo irra taa'u harkumaan soqadha. Ishi. Argisanii akka nama dirree sheekana Hussein jirutti shaayii godhee argatu. Argisanii isaan dhufanii akkasittiin waan barbaadu waan akkanaa jira jedheen gaafadha. Maal jira jettee gaafatte? Yoo qayisirii nyaachuu barbaade. Qayisiriin jira jedhan. Hin beekamu. Gaaffii sadaffaa akkasidha. Ati osoo uf ta'uu baatte eenyuun ta'uu hawwita? Osoo ani uf ta'uu baadhe osoo Xaaliqiin ta'uu baadhe eenyuun ta'uu hawwita? jalqaba nama guddaa wayii ta'uu barbaada. Osoo uf ta'uu baadhe dhugaa dubbachuudhaaf nama guddaa wayii mootummaa jajjaba wayii ta'uu barbaada. Sihii miti haa jennu fakkeenyaaf ati Xaaliqii miti nama san ta'uu barbaadda. Ani moo nama mootii addunyaa kana yeroo jalqabaatiif bulche nama akka Suleymaan fa'a Dulqarneenii fa'a nama akkasii ta'uu barbaada. Taateeyyuu miiree maal ta'u firee osoo uf ta'uu baatte? Osoo uf ta'uu baadde? Ofuma ta'uu hawwakaa? Fakkeenyaaf ofii miti haa jennu ati sihii miti haa jennu eenyuun ta'uu hawwita? Eenyuun ta'uu barbaadda? Nama tokko ta'uu barbaada. Ofuma ta'uu barbaada. Yoo waan ta'in isaa jiraachuu baaddu malee ofuma ta'uu barbaada. Ati osoo uf ta'uu baatte eenyuun ta'uu hawwita? Sahaabota duraanii Umar ibn Khattaab ta'uu barbaada. Osoo uf ta'uu baatte? Osoo uf ta'uu baadde ammallee yeroo Oromummaa keessatti Hacaaluu Sutee Dasteedha. Ofiiyyuu miti haa jennu mee tam eenyuun ta'uu barbaadda? Ati ofiiyyuu miti mee amma sihiyyuu miti? Warra duraanii keessaa sahabaa Rasuulaa keessaa Umar ibn Khattaab ta'uu barbaada. Taateeyyuu maal ta'u firee wayita san eega ufuu hin ta'in taate?